akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumammataa nageenyi keenya akka kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jedha oduu guyyaa har'aa isin biraan geennaa jalqaba irratti hangafoota oduun gurraan dhala 23 bara 2022 namoonni 350 ga'u harki irra caalan isaanii dargaggoota kan ta'an konkolaataa taataa jedhamuun fe'amanii godina Arsii Bahaa aanaa Martii magaalaa Abboomsatti naqamanii kan turan uummanni ofirraa ari'anii namichi isiniif kadhadheen qormaata isin dabarsa jechuun barattoota irraa hate hidhaan adabame. Qorannoon Addis Standard Lixa Oromiyaatti hidhattoonni Amaaraa dhalattoota Oromoo irraan miidhaa ga'uu mirkaneesse. Qoqqoodamiinsaa fi waldhabdeen keessoo paartii PP hammaataa waan dhufeef walga'iin ariifachiisan waamame. Oduu biyya alaatiin Raashiyaan guyyaa kamisaa ganama Yukireen irratti haleellaa raawwachuudhaan magaalaa galma mootummaa Keevin dabalatee magaalaa Yukireen 6 ol irratti haleellaa misaayilaa geggeessitee jirti. Oduu dubbisuun kan isin wajjin turu Anfu'aad Sultaanii amma oduu bal'inaan. Gurraan dhala 23 2022 namoonni 350 gahu harki irra caalan isaanii dargaggoota kan ta'an konkolaataa taataa jedhamuun fe'amanii godina Arsii Bahaa aanaa Martii magaalaa Abboomsatti naqamanii kan turan uummanni ofirraa ari'anii. Kamisa kaleessaa Abboomsa irraa fe'anii godina Shawaa Bahaa magaalaa Awaash Malkaasaatti naqanii jiraachuu maddi keenya achirraa odeeffanne ni ifoomsa. Guutuu gabaasa kana Jibriil Muhammad waan qindeeffate qaba. Bulchiinsa aanaa Martii kan ta'e nama maqaan isaa Isheetu jedhamu akka aanaa kanaatti namni hojii kana qindeessaa jiruu fi akkasumas simannaa namoota kanaaf taasisaa jiru isa ta'uun beekamee jira. Namoonni kunniin Horroo Guduruurraa buqqaan haa jedhaman malee ragaan qabatamaa achirraa dhufuu isaanii mirkaneessu tokkolleen hin jiru. Bakki namoonni kun irraa fe'aman ammoo Finfinnee akka ta'e odeessinu dhaqqabe ni ifoomsa. Namoonni garasii fe'aman kunniin kana dura Dabra Biraan geeffamanii bakka qubsiifannaa hin qabnu jechuun mootummaa naannoo Amaaratiin kan ari'ataman akka ta'anis beekamee jira. Uummanni buqqaan jedhamanii oliif gaditti fe'aman kun harki caalan isaanii dargaggoota waan ta'eef ergama biraa qabaachuutu mala jechuun uummanni Abboomsaa ofirraa ari'ee jira. Warri Shawaa Bahaatis tuutaa kabaja namaaf hin qabne kana yeroodhaan ofirraa gaggeessuu akka qaban kan dhaaman yoo ta'u jiraattonni kun maqaa buqqa'insaan fannoo Amaaraa leenjisanii Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessa qubsiisuuf jechuun dambalii gunguma uummata Oromoo kan ta'e Oromiyaa Freedom Miidiyaatti dubbatanii jiru. Gama biraatiin Birgeedii Minilik jedhamuun fannoo gurraan dhala 24 Yuunivarsiitii Jijjigaa galma walgahii barattootaatti walitti qabamanii marii dhimma leenjii irratti taasisaa ooluu isaanii Oromiyaa Freedom Miidiyaan madda amanamoo ta'e irraa odeeffateera. Barsiisaa Yuunivarsiitii Jijjigaa kan ta'e Gargaaraa Piroofeesaraa Tingartuu namni jedhamu haasaa taasiseen dhiibbaa gama kanneeniin nurratti dhufuu kamuu gurmaa'inaa fi tokkummaan ofirraa qolachuu qabna ergaa jedhu leenjifamtoota fannoo kanneeniif dhaamanii jiru. Namichi isiniif kadhadheen qormaata isin dabarsa jechuun barattoota irraa hate hidhaan adabame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaanitti namichi maqaan isaa Dajanee Ittafaa jedhamu barattoota kutaa 11ffaa fi 12ffaa baratan waraqaan isiniin kadhadhee akka qorumsa dabartan isinii godha jechuun erga gowwoomsee booda hanna raawwateen hidhaan adabame. Guutuu gabaasa kana Gadaa Ulaabu. Namtichi hojii gowwoomsuutiin gurraan dhala tokko bara 2014 mana barattoonni kireeffatanii jiraatan deemuudhaan waaqa isinii kadhadha jechuun iddoo ijoolleen kun mobaayilaa fi maallaqa isaanii kaatan erga adda baafatee booda hojii hannaa kana raawwate jedhan mana murtii aanaa Iluu Galaanitti haati alangaa Aadde Qaxaala Taaddasa. Ijoollee barattoota kana gowwoomsuudhaan mobaayilii 5 fi birrii 550 erga jalaa hateen booda miliqe namni kun. Booda irratti garuu eeruu fi hordoffii poolisiin taasiseen guyyuma sana to'annoo jala oole jedhan Aadde Qaxaalaan. Manni murtii aanaa Iluu Galaan shakkama kana irratti himata hannaa raawwachuu banuudhaan himatamaan kunis himata irratti dhiyaate kana dhaddacha banaa irrattis amanus himanii jiru. Manni murtichaas dhaddacha gaafa gurraan dhala 4 bara 2014 ooleen shakkamaa maqaa qorumsa akka darbitaniif kadhannaan isinii godha jechuun erga gowwoomseen booda yakkaan mobaayilii fi birrii raawwate kana hidha salphaa waggaa 2 fi ji'a 3 itti murteesseera. Qabeenyi hatamee ture harkaaf harkatti waan qabameefis barattoota jalaa hatameef akka deebi'u manni murtii ajajuus Aadde Qaxaalaan himaniiru. Qorannoon Addis Standard Lixa Oromiyaatti hidhattoonni Amaaraa dhalattoota Oromoo irratti miidhaan ga'uu mirkaneesse. Lixa Oromiyaatti hidhattoonni naannoo Amaaraa dhalattoota Oromoo jumlaan ajjeesaa kumaatamaan qeerraa buqqisaa jiraachuu gabaasni qorannoo Addis Standard mirkaneesse. Gabaasa Gadaa Olaabuu qindeesse Jibriil Muhammad akka itti aanutti isinii dhiyeessa.
Godinaalee lixaa Oromiyaa Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti hidhattoota naannoo Amaaraa dhalattoota Oromoo kumaatamaan lakkaaman qe'ee isaaniirraa buqqisuu gabaasni qorannoo Addis Istaandaardi baase ni ifoomsa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti gurraandhala 12/2022 hidhattoonni sabaan Amaaraa ta'an daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoota 30 ajjeesuu gabaasni kun ni ibsa. Gareen milishaa Amaaraa gurraandhala 12/2022 ganda Botoroo Booraa keessatti haleellaa uummata nagaa irratti bananiin namoonni 30 ta'an garee hidhatee socho'uun kanaan ajjeefamuu fi manneen jiraattota 64 ta'an gubamuusaa ibsee jira. Guyyaa haleellaan kun raawwatamerraa shamarran garee milishaa Amaaraan booji'aman 10 hanga yoonaa achi buuteen isaanii kan hin baramin ta'uu kan ibsu gabaasni kun godina Wallagga Bahaa aanaa Limmuuttis haleellaa wal fakkaataa irra deddeebiin raawwatamuu kan eeru gabaasichi aanichaa kun namoota 50 caalan ibiddaa fi rasaasan lubbuun isaanii darbuus jiraattota waabeeffachuun ibseera. Aanaa Limmuutti kan argamtu magaalaan gandaa Fiixaa Baaqqoo hidhattoota Amaaraan barbadooftee jirti. Gandichatti haleellaan garee milishaa Amaaraa torbaanota 2 dura raawwatamee lubbuun namoota hedduu darbee jira. Kan lubbuun hafan guututti magaalaa gadi lakkisanii lagatti galuu Oromiyaa Firiidam Miidiyaan irra deddeebiidhaan gabaasaa turuun isaa ni yaadatama. Aanaa Guutoo Giddaatti haleellaan garee milishaa Amaaraa uummata irratti raawwatamu kanaan namootni 100,100 fi 28 ta'an qe'ee ofiirraa buqqaanii ragaa qaama mootummaa waabeeffachuun kan eeru gabaasni kun aanaalee Sibuu Siree fi Limmuuttis kumaatamaan buqqaafamanii jiraachuu mirkaneessee jira. Haleellaan milishaa Amaaraa itti fufuun aanaalee Ammarruu Giddaa Ayyaanaa Kiraamuu Abee Dongoroo fi Limmuu akkasuma kanneen birootiin guyyaa guyyaan lubbuun namaa darbaa qabeenyi hawaasichaa saamamaa fi manca'aa kan jiru wayitaa ta'u lammiileen 100,000 lakkaaman qe'ee ofirraa buqqifamuun dirree irratti faca'anii argamu. Haleellaa milishaa aanaa bifa qindaa'een raawwataa jiru kana dhaabsisuudhaaf tarkaanfiin qaama aangoorra jiruun fudhatame tokkollee kan hin jirre ta'u fi gochi raawwatamus beekamtii qaama mootummaa ta'uu Oromiyaa Firiidam Miidiyaan hidhamtoota naannoo saniitirraa odeeffatee jira. Qoqqoodamiinsa fi waldhabdeen keessoo paartii Biltsiginnaa hammaataa waan dhufeef walga'iin ariifachiisan waamame. Dhibdee fi qoqqoodaan paartii PP keessatti uumamee fi yeroo dhiyoo asitti babal'ataa dhufe sadarkaa diigamsoorra waan ga'eef waltajjiin koree jiddu galeessa paartichaa waamamuun dhagahameera. Gabaasa Gadaa Olaabuu Jibriil Muhammad waan qindeeffate qabam. Paartiin PP yaa'ii osoo hin gaggeessin filannoo taasisuun faallaa seera hundeeffama paartilee siyaasaa akkasumas dambii ittiin bulmaata paartilee kan cabse jechuun komatamaa kan turee fi kunis dhibdee keessoo sirnichaa hammeessuudhaan qondaalonni PP wal diigaa akka jiran mul'isaa dhufeera. Jeequmsa keessoo PP dameewwan paartichaa keessatti hammaataa dhufe kun sadarkaa diigumsaa waan ga'eef muummichi ministeera Abiy Ahmad waltajjii ariifachiisaa koree jiddu galeessaa waamuun maddeen oduu sirnichaatti dhiyootaan mirkaneessanii jiru. Torbaanota muraasa dura sababuma rakkoo keessoo kanaan maqaa waltajjii yaa'ii duraa jedhamuun dameewwan PP gamgamaa taasisaa turuun kan yaadatamu yoo ta'u gamgamaa deemamaa ture kanaanis miseensotaa fi qondaalonni paartichaa garaagarummaa rakkoo ilaalchaa fi gochaa agarsiisaa jira. Kunis paartichaa akka bututu waan taasiseef of keessaa baasuudhaan haaromsaa ni gaggeessina dhaadannoo jedhu lallabamaa tureera. Paartiin BP sadaasaa bara 2019 hundeeffama isaarraa eegalee hanga ammaatti yaa'ii waliigalaa gaggeessuun hooggansa isaa kan hin filatin yoo ta'u paartichi osoo ulaagaa seeraa hin guuttatin aangoo mootummaa harkaa qabu gargaaramee seeraan alaa filannoo keessatti hirmaachuun hamatamaa tureera. Paartichi sagantaa siyaasaa ifa ta'e kan hin qabnee fi kunis kufaatii siyaasa dinagdee fi hammaataa yeroo ammaa biyyattii mudate kanaaf sababa tahuu miseensotaa fi qondaalonni paartilee dabalatee qaamoleen hedduun qeeqaa jiru. Yeroo dhiyoo asitti dameewwan paartichaa jidduutti garaagarummaan ilaalchaa fi gochaa babal'achaa waan dhufeef paartichi balaa diigumsaaf saaxilamuu isaa ragaaleen barreeffamaa fi walitti gaarreeffannaan dabballootaa mul'ataa jiru ni mul'isa.
rakkoo tokkummaa ilaalchaa fi gocha dameewwan paartilee PP keessatti hammaataa dhufe kanaan sadarkaa dameewwan paartichaa keessatti qofa osoo hin taane dabballoota dabalatee dameewwan paartii keessatti babal'achaa yaaddoo guddaa kan uume muummichi ministeeraa Abiy Ahmad waltajjii ariifachiisaa yaamuun akka dirqame maddeen sirnichaatti dhiyoo jiran ni mirkaneessu. Muummichi ministeera Abiy Ahmad waltajjii ariifachiisaa koree jiddu galeessaa kanaanis qondaalota adeemsa isaa fi garee isaa irratti qeeqa dhiyeessaa jiran paarticha keessaa ari'uu fi ugguruuf karoora qabaachuu kan himan maddeen kunneen adeemsi kun salphaa ta'uu akka hin dandeenye tilmaamamaa jira. Oduu biyya alaatiin Raashiyaan guyyaa kamisaa ganama Yuukireen irratti haleellaa raawwachuudhaan magaalaa galma mootummaa Kiyev dabalatee magaalaalee Yuukireen 6 ol irratti haleellaa misaayilaa geggeessitee jirti. Dhimma kana irratti seeratumtoonni Yuunaayitid Isteet Puutiin Yuukireen weeraruu isaanii balaaleffatanii akka jiran gabaafamee jira. Guutuu oduu kanaa Rabbirraa galchuu akka itti aanutti ni dhiyeessa. dhimma Yukureenii fi Raashiyaa ilaalchisee torbee kana dhimma ijoo fi dhimma addunyaa yaaddeessee akka ta'e mootummoota biyyoota garaagaraa dabalatee sooshaal miidiyaa hedduu irratti dubbatamaa jira. Raashiyaan guyyaa kamisaa ganama Yukureenii irratti haleellaa raawwachuudhaan magaalaa galma mootummaa Kiiviin dabalatee magaalaalee Yukureenii 6 ol irratti haleellaa misaayilaa gaggeessitee jirti. Valdimir Putin biyyoonni kabiroo jidduu akka hin seenne yoo akeekkachiisan michoonni Yukureenii warreen gama dhiyaa haleellaa Raashiyaa balaaleffachuudhaan deeggarsa qaban ibsanii uggura marsaa haaraa cimaa kaa'uuf waadaa seenaniitii jiru. Mootummaan guutummaa biyyattii keessatti seera waggansa waraanaa gadi dhaabee uummannis tasgabbaa'ee mana akka turu gaafatanii turan. Haa ta'u malee gama Yukureeniitiin wanti jedhame rifaatuun hin jiru, nuti ciccimoodha, waan maraafuu qophiidha, eenyuyyuu nu injifatu sababbiin isaa nuti Yukureenidha jechuun Zeleniskiin dubbataniitii jiru. Dhimmuma kana irratti seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetii Putiin Yukureenii weeraruu isaanii balaaleffatanii akka jiran gabaafameetii jira. Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetii har'a ganama weerara isaanii Yukureenii irratti gaggeessanii pirezidaantii Raashiyaa Valdimir Putiniin qeequudhaan bulchiinsa Baayiden waggoota 70 ol keessatti lolli waliigalaa yeroo jalqabaaf gaggeessame kana ilaalchisee tarkaanfiin ariifachiisaa akka fudhatamu gaafataniitii jiru. Valdimir Putin lubbuu hedduu kan lammiiwwan Yukureenii fi Raashiyaa wareeguuf murteessan sodaa irraa kan madde sodaa biyya jeequ kanaan walaba ta'uu ishee abbaa biyyummaa ishee kan kabachisisuu fi gara dimokiraasii fi walabummaatti akka hin deemne eeyyamuu dhabuu irraa kan madde akka ta'e seenaan ni mirkaneesse jechuudhaan dura ta'an koree hariiroo alaa kan seeneeti Bob Menendez ibsaarra ganama baasaniin beeksisaniitii jiru. Ripaabilikoonni gongaransii keessaa Putin weerara kana akka hin raawwanne humna gahaa hin gargaaramne jechuudhaan qeeqaniitii jiru. Yoo waltajjii addunyaa duratti United States dadhabde fakkaattee dafoo hamaa qaba jechuun akeekkachiisaniitii jiru. Haa ta'u malee hoogganaan koree dhimmoota alaa Ripaabilikaantichaa Michael McCaul, hoogganaan koree tajaajila waraanaa Ripaabilikaantichaa Miki Raggaas, hoogganaan koree dhaabbata mana marii kan dhimmoota basaasaa Ripaabilikaantichaa Mike Truner ibsa baasaniin hookara Yukureenii keessaa fi guutummaa isaa pirezidaantii Raashiyaa himataniitii jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun guyyaa kanaaf qabanne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.